Ashama akkam jirtu daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan Yookoo Doctor 724 TV keenyadha. Egaa Yookoo Doctor 724 irraa kan isin argattan waa'ee fayyaa keessanii maree garaagaraa qopheessinee isiniif kan dhiyeessinudha. Har'a waa'ee kaansarii harmaa walii wajjin ilaalla. Dr. Baachaa mirkanaa qabadheetanii dhiyaatee jira. Dr. Baachaa mirkanaa hospitaala Paawuloositti hakiimadha. Isaan wajjin turtii goonaa. Dr. Bagana gaallufte. Galatoomaa Bagana gaallufte. Egaa waa'ee kaansarii harmaa walii wajjin ilaalla. Mee kaansarii jechuun maal jechuudha? Gabaabumatti daawwattoota keenyaaf akka ifa ta'utti. Kaansarii jechuun seeliin qaama namaa, seeliin qaama tokkorra jiru, orgaanii tokkorra jiru haala guddinni isa baramee ala ta'e, seelichi sun haala saffisaa ta'een guddatee to'annoo seelota birootiin ala yoo ta'u, seelota gama fayyaa qabeessaan guddachaa jiran irratti dhiibbaa kan fidu jechuudha kaansariin. Kaansariin kun gosa lamatu jira, iddoo gurguddaadha. Amala isaaniitiin jechaadha. Kaansarii wantoonni seelonni guddatan kun jechaadha. Isa beenaayinan jedhamu kan achumatti ofiin murteessanii jiraatanii fi kan bibittinnaa'uun maliiginantan jedhamu jira. Kaansarii yoo jennu isa maliiginantii kanasiif achi bibittinnaa'an qaamotaa gara qaamotaa jechuudha jechaadha. Kaansaroota gosa adda addaa qabna. Sababbiin inni ittiin uumamus garaagarummaa guddaatu jira. Qaama isaan miidhanirraa ka'ee akkamitti kan kaansariin nama qabu karaawwan adda addaatu jira jechuudha. Fakkeenyaaf kaansarii qarqara gadameessaa fudhannu yeroo baay'ee sarvaayikaal si'ee kan jedhamu kun jechaadha. Sababa infekshinii vaayirasiitiin kan dhufuu danda'amudha. Human paapiloomaa vaayirasii kan jedhamu jalqaba yeroo isaan anneedhaan adeemsa keessa akkas waggaa 15 hanga 20 gidduutti gara kaansariitti jijjiirama jechaadha. Kan tiruutis olaallu hepatoseelular kaarsinoomaan jedhamu HCC jechaadha. Innis immoo akkasuma sababa adda addaatiin hepatitis vaayirasiidhaan infektid yoo ta'an, yoo infekshiniin uumame adeemsa keessa yeroo dheeraa keessa gara kaansariitti jijjiirama jechaadha. Kan harmaa kunis riisk faaktarii kan jedhamu jira. Maaltu caala saaxila baasa kan jedhamu waan baay'eedhaan wal qabata. Akkasumas immoo ispooraadikaalii kan jedhamu jira. Eenyuma keessattuu caarraa wal qixa ta'e dubara kamirrattuu dhiira keessattis muddata caalatti dubartoota kan miidhu maleedha. Dubartoota kamiyyuu caarraa wal qixa ta'een kan miidhu ta'e ispooraadikaalii qunnama jechaadha kaansarichi. Akkuma beekamu kaansariin harmaa kun dubartoota keessatti kaansaroota biroo caala amma bal'ataa jirudha. Yeroo ammaa kana Itoophiyaa keessattis Itoophiyaan yeroo ammaa kana kaansariin wal qabate akkuma biyyoota Awurooppaa guddatanii jijjiiramee jira, paatarnii isaan qabatee jira jechaadha dhukkubichi. Kunis immoo epidemiologically haali jireenya hawaasichaa jijjiiramaa waan dhufeef sedentary life style kan jedhamu jireenya mijattuu ta'e haala saniin wal qabatee kaansariin babal'achaa dhufe. Babal'achuu kaansarii tokkos kan nuti ibsu kan biraa immoo duratti teekinooloojiin isa diteektii ittiin godhanirra waan hin jirreef namni maayiraa irraa akka du'amu beekamu ture. Amma sababa xiqqoo haalli fayyaa biyya keessa jiru fooyya'aa waan dhufeefu namni kaansarii irraa du'aa jiraachuurra beekamaatiin jira jechaadha. Kan harmaa kanaan wal qabannee kaansarii harmaa gonkumaa hir'isuu hin dandeenyu, garuu sadarkaa inni irra gahuu danda'u osoo hin gahiin diteektii yookiin dafanii irra qaqqabamuun danda'ama jechaadha. Kana kan gochuu danda'amu immoo self breast examination kan jedhamu jira. Ji'a ji'aan haadholiin dubartoonni akkamittiin harma isaanii qorachuu akka danda'an ji'a ji'aan haala saniin salphaamatti dhukkubichi sadarkaa olaanaa irra gahanii dhiibbaa tajaajila biraa keessa isaan galchin jechaadha. Tajaajilli kaansarii kana yaaliidhaaf isteejii isaa irratti kan hundaa'u. Kanaafuu akkuma isteejii jalqabaat irratti qabame tajaajilli yaalii kennamus garaagarummaa qaba jechaadha. Waggaa tokkoof oliif kutaa dipaartimentii kaansarii keessan hojjechaa ture. Haadholiin keenya warri baadiyyaa kana yeroo baay'ee kan isaan dhufanii erga sadarkaa guddaarra gahee mallattoowwan adda addaa agarsiisa. Mallattoon jalqabni kan isaan nu bira dhufaa turan jechaadha. Jalqaba irratti mallattoon agarsiisuu danda'u wanta jajjabduu wayii jajjabaatti dhiitaa jajjabduu baay'ee akka namni beekuu hin dandeenyedha kan irratti mul'achuu danda'u. Ammoo baatiidhaan harma isaanii
to'annee dhassan wanta xiqqoo san dafanii itti qaqqabanii salphumatti iddoodhuma sanirree sadarkaan akka yaalitti kutanii baasu laambeedhama wanti dhiitas suni laambektoomiyaan jedhamu sarjariidhaan salphaadhumatti iddoo san qofa kutanii sadarkaa baasuu irra jira jecha. Garuu erga faca'ee gama biraa deemu qaamota bakka jiruun armarraa wanni raadikaal mastektoomii isa qofarree miti. Gara qaama biraatti gara lafeetti gara sombaatti faca'uu danda'a jechuudha. Waasanii miidhaa geessisuu danda'a jecha. Kanaafuu self breast examinationin faayidaan isaa isa olaanaadha. Dafanii osoo itti qaqqabameeti iddoodhuma isaan yaalamuu danda'ama jedhamee waan yaadamuuf jechaadha. Baay'ee galatoomii Dooktar. Mee mallattoolee isaa ilaallee akkamittiin immoo self breast examination akka hojjetamu wal wajjin ilaalla. Mallattooleen kaansarii maal fa'i kan harmaa keessumaa? Tokko akkuma jalqaba siin jedhetti wanta dhiitaa xiqqoo wayii mul'achuu danda'a. Isa laambeen jedhamu suni. Kan biraa immoo erga inni sadarkaa olaanaa irra gahee booda qarqarri harmaa caafin harmaa nimbilan jedhamu jira. Inni keessa wal gaggalu retraction jennaani. Gogaan harmarra jirurree halluu isaa jijjiiramu akka qola burtukaanaa hin beektamiti piyuudii oreenjan jedhamu sun haala san fakkaachuu danda'a. Dhukkubbiin irreetti dhaga'amuu danda'a. Dhukkubbiin wal qabachuu danda'a. Dhangaloowwan adda addaa caafii harmaatiin ba'uu danda'a. Dhangaloo dhiiga wal makee ta'uu danda'a. Wantoonni kana fakkaatan fi akkasumas madaa'uu danda'a. Erga inni sadarkaa guddaarra gahee dhiitee sadarkaa itti dhoowwuu danda'a. Warra yaaliidhaan bira dhufan kan harmi isaanii madaa'ee dhiitee waan akkasirra gahee booda kan nu bira dhufan yeroo baay'ee argaa waan jirruuf jechaadha. Mallattoowwan isaa kana yoo ta'u haalli mootiin baatiidhaan self breast examination akkamitti taasifama kan jedhu salphumatti daawwattoota keenyatti agarsiisuun hin danda'ama jechaadha. Egaa harmi nama kutaalee akkasumaan yoo anaatoomii yookiin qaama isaa kan ilaallu yoo ta'e jechaadha. Gara kutaa harmii kana kan qabu tokkoon harmaa jechaadha. Akkasitti midclavicular line jedhamu jira. Qixxee kanaan akkasumas caafii harmaatirra sarara yaadaa lama yookaan baasu nu ta'e perpendicular warra walii ta'an kutaa afurtu jira tokkoon harmaatirra. Isa kana upper outer kan jedhamu jira. Upper inner lower inner እና lower outer kan jedhamu kan qaama gama saniinis akkasuma jechaadha. Kanaafuu dubartiin tokko ji'aan marsaan laguu ishee itti dhufee akkas guyyaa 5 booda yookaan torban tokkoon booda akkamittiin daawitii fuuldura dhaabbatanii harma isaaniitiif qorannoo akka taasisan agarsiisna jechaadha. Gosa haala sadiin taasisuu danda'u. Tokko fuuldura daawitii fuuldura dhaabbatanii lama iddoodhuma ciisicha isaaniitirree akkasitti dugdaan ciisaniitis hojjechuu danda'u. Sadi immoo mana nafa itti dhiqatan shaaworii keessattirree bifa salphaa ta'een annechuu danda'u jechaadha. Kanaafuu tokkoon isaanii ammoo akkamitti wanneedhu haala kanaan quba isaanii akkasitti qixxeessanii isa kana paadii jedhama. Lafeewwan qubbeewwan kana isa kanaa fi chastii walii gidduutti sirriitti wanni jedhu jechaadha. Tokkoon osoo irra nu taale tokkoon kutaa harmaa irraa akkasitti wanni jedhu. Kana osoo naa qabdeeti akkasitti dhaabbatu daawitii fuuldura yoo dhaabbatan kana harma isaanii ilaalu jechaadha. Daawitii keessatti harmi kiyya caafiin harma kiyya akkan keessa ol gaggale moo waliin gaggale halluun harma gubbaarraan jijjiirame moo jijjiirame dhangaloon inni baasu jira akkasitti jedhanii fuulduratti akkasitti of ilaalu jechaadha. Achiin booda harka isaa mirgaatiin harma isaanii isa bitaa ta'anii jedhu jechaadha. Tokkoon amma kutaa harmaa arfasiin jedhee akkasitti osoo harka isaanii osoo hin kaasin akkasitti irra naannaanii osoo harka hin kaasin jechaadha. Irra osoo hin taaliin tokko akkasittiin ilaalu. Warra immoo harmitti guddatu jira. Isaan akkasitti harka isaanii tokko harma isaanii isa san jala godhanii kanaan irree gubbaarra haala isaanii ilaalamuu hin danda'ama jechuudha. Akkasuma shaaworii keessattis iddoo isaanii mijate yeroo kamiyyuu kun ji'aan kan taasifamu qabu. Marsaan laguu dhufee akkas guyyaa 5 booda erga miirri dhukkubbii marsaan laguu dhufu amalli harmaamaa inni dhiita'uu waan akkas miirri dhukkubbii waan jiruuf erga miirri dhukkubbii sun darbee booda akkasitti of ilaalu. Yoo wennaa dhukkubbii san taasifame
tokko kaanseriinis dhukkuba san fiduu waan maluufu mallattoo kaanserii sana mimiikii waan wal jalaa godhu waan wal fakkaatuuf konfiyuusii gochuu waan danda'uuf osoo inni darbee booda erga inni darbee boodaan akkas ta'amu jechaadha. Egaa akkasitti ilaallatu keessumaa umurii kamitti namoonni dubartoonni kan ilaallachuu qabanii umurii kamirraa kaasanii ji'a ji'aan irra darbuun qabanii sirriitti ilaallachuu kan isaan qaban. Reproductive age jedhamu jira umurii wal hormaataa keessatti dubartiin kamiyyuu saaxila kan baatudha. Garuu caalatti immoo warroonni kaanserii harmaa kanaaf saaxila ba'anii jiru. Maatii isaanii keessa haadha ta'uu danda'a, obboleettii ta'uu danda'a. Warri kun caalatti salphaatti kaanserii kanaaf saaxila ba'amu jechaadha. Kan biraa maal godhama erga kaanseriin beekamee booda immoo kun haala saniin wanni jedhama. Erga waan dhiitoo wayii arganii immoo maal gochuu qabu? Amma ji'a ji'aan akkas godhu waan ta'eessa arganii booda maal gochuu qabu? Wanta argassaniif hordoffii taasisuun barbaachisaadha jechaadha. Ofuma isaaniitiif amma jalqaba waan akkasumaan sila siin jedhe dhiitaa salphaa akkasumaan hin bittinnuuf beenaayinan jedhamu san ta'uu danda'a. Isaaf immoo akkasuma hordoffii taasisuu qabu. Hordoffiin taasisu tokko immoo hospitaala deemamee altiraasaawundii ta'uu danda'a. Maamogiraafiin jedhamu tokko ta'uu mala. Isaan caalatti beekamaa jechaadha wantichi. Haala saniin hordoffii achumaan immoo tokko erga beekamee dhiitaa sun immoo kaanseriidha moo kaanserii miti kan jedhamuuf achi sammuudhaan fudhatanii isa naamunaa jedhamu san fudhatanii hin qoratamte jechaadha. Seelii sun seelii kaanseriiti moo miti isa seelii kaanseriin kaanserii isaa ta'uu taanaan haala saniin maneejimentii yaalii adda addaatu jira sadarkaa isaati irratti hundaa'uudhaan gara yaalii gosa afurii kana qabaachuu malla. Tokko sarjeriidha. Lama immoo raadiyeeshin teeraappiin jedhamu jira. Sadaffaan carraarraa keemooteeraappiin jedhamus jira. Qoricha kaanseriiti jechaadha. Arfaffaa immoo erga qoricha kaanserii kanas fixanii booda hormoonaal teeraappiin jedhamus jira. Kaanseriin sun deebi'ee akka hin dhufne carraa hir'isuu kan qabu jechaadha. Haala kanaan kun oopshiniin inni arfan kun sadarkaa kaanseriin irra jiru irratti hundaa'ee kan kennamu jechaadha. Baay'ee galatoomne walumaa galatti dubartoonni kaanserii harmaatiin akka hin qabamne akkasumas immoo kaanseriin harmaa immoo rakkina addaa yoo kaanserii qabaatan immoo rakkina addaa akka irratti hin fidne wanti isaan gochuu qaban tokko lamaan maali? Tokko akkuma isin jedhe self breast examination kana ji'a ji'aan haala saniin gochuu qabu. Warri immoo riskii qaban warra maatii keessa maatii isaanii kaanserii harmaa kana qaban dubartoonni akkasii maamogiraafii kan jedhamu jira. Waggaa waggaadhaan sadarkaa maamogiraafiin itti barbaachisu jira. Kan beekamuu qabu dubartiin kamiyyuu saaxilamtuudha jechaadha. Isporaadikaal paatarnii saniin kan ilaalamu yoo ta'u, kanaafuu warri sagantaa kana daawwachaa jiran dubaras ta'e dhiirri ambaasadara ta'uudhaan obboleewwan isaaniitti akka dabarsan warri dubartoonnis immoo qalbeeffatanii ji'a ji'aan hordoffii harma isaaniitiif akka godhan dhaamsa dabarsa jechaadha. Doctor Baachaa mirkanaa baay'ee galateeffannaa. Egaa Doctor Baachaanii Doctor Yookoo Doctoriitii bilbiltanii 724 irratti waa'ee fayyaa keessanii kamiyyuu mariisisuu dandeessu. Akkasumas immoo doktoroonni keenya kan biraan jiru Yookoo Doctor 724 waa'ee fayyaa keessanii kan isin irratti mariisiftanidha. 724 irratti bilbiluu dandeessu. Doctor Baachaa guddaa galateeffannaa. Sagantaa keenya irraa asuma irratti xumurraa. Egaa YouTube kana kan ilaaltan subscribe, like, share gochuudhaan YouTube keenya family ta'aa isiniin jenna. Egaa YouTube keenya irraa waa'ee fayyaa keessanii waan garaa garaa argachuu dandeessu. Waa'ee dhibee kamiyyuu isiniif dhiyeessina. Kanaaf Yookoo Doctoriin YouTube keenya akkasiin subscribe gootaniif isin gaafanna. Haga sagantaa biraatiin walitti deebinutti nagaatti.